Harka fuun akkam jirtu kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota OGMC bitoota 15,2023 oduu guyyaadhaa kan isin dhageessisu an caaltu Faayisaati. Kantiibaan magaalaa Finfinnee aadde Adaanach Abeebee ibsa miidiyaaf kennaniin aangoo to'achuuf jecha naannoleerraa godaansi gara Finfinneetti taasifamaa jira jedhan. Bal'ina oduu kanaatiif Gadaa Bultuum. Kantiibaan magaalaa Finfinnee aadde Adaanach Abeebee aangoo qabachuuf jecha naannolee irraa imalli gara Finfinnee taasifamaa jira jechuun himan. Aadde Adaanach kana kan jedhan guyyaa kibxata gabaasa raawwii hojii bulchiinsa isaanii miseensota mana maree magaalittiif dhiyeessan irratti yoo ta'u, humnaan aangoo qabachuun naannolee tokko tokkorraa gara Finfinnee godaansi taasifamaa jira jedhan. Aadde Adaanach sochii kanaan mootummaan uummataan filame humnaan boosuu fi magaalittii to'achuuf socho'aa jiru jechuunis himatan. Kanaanis rakkoon akka isaan mudate miseensotatti himuun Aadde Adaanach bakkee namoonni kun jedhan ifatti hin dubbanne. Kana malees godaansi olaanaan naannolee tokkorraa gara Finfinnee taasifamu walitti bu'iinsaaf madda ta'aa jira jechuun akeekan. Magaalaa Finfinnee keessatti yeroo kabaja ayyaana Adawaa dabalatee okkoraa fi muddama dhalateen lubbuun darbeeraa jedhan. Karaa biraan ammoo hoogganaan biiroo nageenyaa fi tasgabbii bulchiinsa magaalaa Finfinnee kan ta'an Liidiyaa Girmaa magaalaa Finfinnee giddugaleessa godhachuun qaamoleen farreen nageenyaa ta'an bal'inaan socho'aa akka jiran beekamuu qabu jedhan. Qondaalli nageenya magaalittii kun akka ibsanitti magaalittii keessatti sodaan akka babal'atu kanneen godhan qaamolee dantaa siyaasa amantii fi saba bu'uura godhachuun hokkora uumuuf deemanidha jedhan. Yaaddoon nageenya magaalaa Finfinnee inni ijoon amantii fi saba bu'uura godhachuun hokkora uumuuf socho'uu ayyaanota sababeeffachuun dantaa siyaasaa bakkaan gaachuuf deemuu kana kan raawwatan ammoo humnoota naannolee irraa gara magaalittii seenan ta'uu ibsan qondaalli kun. Naannolee hundarraa humnoonni gara magaalittiitti seenan kan jiranii fi keessattuu ammoo wayita ayyaanni ga'uun eeganii naannolee ijoo ta'an sadii namoonni hedduun ni dhufu jedhan. Haaluma kanaan lakkoofsi guddaan kanneen naannoo Amaararraa kan seenan yoo ta'u, lammaffaan naannoo Kibbaarraa, sadaffaan ammoo naannoo Oromiyaa irratti jedhan. Torbanootaan dura naannoo Amaararraa sababoota adda addaa yeroon gara magaalaa Finfinnee seenuuf kan yaalan dhorkamuu fi guyyoota muraasaaf danqamuu akkasumas heddummin isaanii ofirra deebi'uun bakka irraa ka'anitti deebi'uu ibsuun isa booda komii dhageessisaa turuun isaanii ni yaadatama. Faallaa kanaatiin ammoo Aadde Adaanachii fi hoogganaan biiroo nageenyaa fi tasgabbii bulchiinsa magaalittii kan jedhu. Faallaa kana ammoo Aadde Adaanachii fi hoogganaan biiroo nageenyaa fi tasgabbii bulchiinsa magaalittii kana jechuu isaanii hordofee paartileen siyaasaa qeeqanis ni jiru. Dhaabbanni Abiin dubbiin kantiibaa magaalaa Finfinnee fi hoogganaan biiroo nageenya tasgabbii bulchiinsa magaalaa Finfinnee ilaalcha kamiinuu fudhatama kan hin qabne waamicha yakka addunyaati jechuunis qeeqaniiru. Mirgi bilisaan olii gadi soso'anii dalaguu fi jiraachuu heera biyyattiittis ta'uu seerota kan biyyaattinis mallatteessiteen kan kabajame ta'uu ibsee dubbii kantiibaa magaalichaas mormeera. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Antooni Bilinkan daawwannaa isaanii biyyoota Afrikaa Itoophiyaa irraa eegalaniiru. Dabalata qabna. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Antooni Bilinkan daawwannaa isaanii biyyoota Afrikaa Itoophiyaa irraa eegalaniiru. Eega waraanni kaaba biyyattiitti balaa buusee qondaalli olaanaa Ameerikaa Itoophiyaa yoo daawwatu kun kan duraati. Bilinkan kibxata halkan yeroo Finfinnee gahan ministeera dhiyeessaa ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Misgaanuu Araggaa simataniiru. Daawwannaa isaaniin hojiirra oolmaa waliigaltee nagaa jalqabaa waggaa kanaa mootummaa fi TPLF gidduu irratti walgahame mari'atu. Akkasumas dhimma haqaa yeroo cimsaa irratti aangawoota Itoophiyaa waliin akka mari'atan waajjirri isaanii beeksisee ture. Dhaabbileen mirga namoomaa Bilinkan ministeera muummee Abiyyi Ahmad waliin yeroo mari'atan ajandaan isaanii ijoo waa'ee haqaa fi itti gaafatamummaa akka ta'u qabu gaafataniiru. Qondaalli olaanaan Ameerikaa kun Itoophiyaatti gara Naayijeer imaluun dura taa'aa Komishinii Gamtaa Afrikaa Muusaa Faakii waliinis akka wal argan eegama. Guyyoota duraa qondaalli olaantuu ministeera dhimma alaa moolii fi akka beeksisanitti Bilinkan qondaaltota TPLF Finfinneetti ni dubbisu. Itoophiyaa fi US hariiroo waggoota dhibbaa oliif ture qabu. Haa ta'u malee waraanni kaaba Itoophiyaatti adeemaa ture hariiroo isaanii rakkoo irra buuseera. Waliigalteen nagaa kan Ameerikaan illee keessatti qooda qabdu eega milkaa'ee garuu Itoophiyaan suutuma hariiroo biyyoota lixaa waliin qabdu fooyyessaa jirti. Taatullee hariiroon biyyoota lameenii lafa duraatti akka hin deebine qondaalli olaantuun Ameerikaa ibsaniiru. Malaawitti bubbee rooba makatee mudateen yoo xiqqaate namoonni 200 ol lubbuun darbuun dhagahame. Bal'ina oduu kanaatiif Gadaa Bultuum. Bubbeen rooba makatee Fred jedhamu ji'a tokko keessatti yeroo lamaaf yommuu kibba Afrikaa rukutetti Malaawii keessatti ammoo namoonni 200 ol du'aniiru. Kana malees lolaa guddaan gandoota keessa yaa'uun manneen jireenyaa hedduu diigee fudhatee deemeera. Egaan miidhaan kun kan qaqqabe daa'imman dabalatee lubbuu namoota hedduu kan darbe magaalaa Bilaantaayir keessattidha.
Dhaabbileen gargaarsa balaa kun tamsa'anii dhibee koleeraa Malaawii keessa jiru hammeessuu akka danda'u akeekkachiisaniiru. Mootummaan biyyattii bulchiinsoota kibbaa 10 kan bubbee kanaan guddaa miidhaman keessatti labsii yeroo balaa labsee jira. Hojjettoonni lubbuu baraaran humna isaanii ol ta'ee namoota dhoqqee jalatti lubbuun awwaalaman argachuuf yaaluuf jecha akaafaa fayyadamaa jiraachuunis dhaga'amee jira. Lageen guutanii lola'anii jiru, namoonni bishaan fiigan fudhatamaa jiru, gamooleen jijjigaa jiru jechuun dubbii himaan poolisii Piitar Kalaayaa BBC'tti himaniiru. Daa'imman tokko kan gargaare jiraatan Bilaantiir Aroonoon Taamboo daa'imni kun hanga mataa ishee dhoqqee keessatti awwaalamtee turtee fi akkasumas na gargaara jettee bo'aa turtee jedhe. Haaluma kanaan bishaan yaa'aa ture cimaa ta'us gara isheetti ceenee lubbuu ishee oolchineerraa jedhan. Kana malees qondaaltonni hospitaala riifaraala ijoo magaalittii lakkoofsi reeffa isaanitti geeffamaa jiru humna isaanii ol akka ta'e himaniiru. Dhaabbanni tola ooltummaa Dr. Without Borders akka jedhutti ijoolleen 40 ol ta'an hospitaala akka ga'aniin lubbuun isaanii darbeeraa jedha. Kutaan reenfaa hospitaalichaa guutaa waan deemeef namoonni reenfa maatii isaanii akka awwaalcha fudhataniif qondaaltonni gaafachaa jiru. Dhaabbanni to'annoo balaa mootummaa Malaawii akka jedhutti namoonni 200,000 ol qe'ee isaanirraa buqqaaniiru jedha. Sababa bubbee fi rooba cimaatti fufee jiruun naannolee tokko tokko bira ga'uun waan hin danda'amneef lakkoofsi namoota du'anii dabaluu danda'a jedhamee eegama. Bubbeen kun dhiyeessii anniisaa Malaawii waan miidhee jiruuf kutaalee biyyattii hedduun tajaajila ibsaa dhabanii jiru. Balaa kanaan guddaa miidhamee kan jiru hawaasa hiyyeeyyii walitti siqanii manneen dhoqqee fi xuubii keessa jiraatanidha. Daandiilee fi riqichoonni jijjiguun isaanii hojii lubbuu baraaruu kan gufachiisu yoo ta'u, sababa bubbee fi rooba cimaa jiruun ammoo helikoophtaroota fayyadamuunis hin danda'amne jedhame. Namoota kumaataman manaa fi nyaata malee hafaniif gargaaruuf mootummaan biyyattiis gargaarsa gaafateera. Dilbata irratti ammoo bubbeen rooba makate kun Moozaambikiinis rukutee yoo xiqqate lubbuun namoota 20 darbuun isaas gabaafameera. Bubbeen rooba makate Fred jedhamu kun hanga ammaatti kan galmaa'an keessaa bubbeessa cimaa fi tarii isa yeroo dheeraaf turus ta'uu mala jechuun dhaabbanni to'annoo qilleensa addunyaa ibseera. Ameerikaan Raashiyaan diroonii jeettii waraanaa rukutuun garba gurraacha keessatti kuffiste jechuun komatte. Bal'ina oduu kanaatiif eebbaa jira. Ameerikaan Raashiyaan diroonii jeettii waraanaa rukutuun garba gurraachaa keessatti kuffiste jechuun komatte. Ameerikaan jeettii waraanaa Raashiyaa SU-27 jedhamuun beekamu diroonii tajaajila hordoffii odeeffannoo taasisu MQ-9 jedhamu rukutee kuffiseera jechuun komatteetti. Raashiyaan gama isheen dirooniin Ameerikaa kan kufe rakkoo teeknikaa isa mudateen ta'uu ibsiteetti. Jeettii waraanaa Raashiyaa irraa haleellaan gosa kamiyyuu kan raawwanne ta'uu ministeerri raayyaa ittisaa Raashiyaa beeksiseetii jira. Dabalataanis diroonichi naannoo qilleensaa loltummaa Raashiyaa keessa seenee turuu ministeerichi yaadachiiseera. Taatichaan booda ministeerri dhimma alaa Ameerikaa dhimmicha irratti waliin dubbachuuf Ameerikaatti ambaasaaddar Raashiyaa Anaatoolii Antoonoof waamuun isaa ibsameera. Anaatoolii Antoonoof sochii dirooniin Ameerikaa naannawaa garba gurraachaatti taasise akka qocollootti kan ilaalan ta'uu ibsuu isaanii CGTN gabaaseera. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa oduun guyyaa har'aatiif qabannee isiniif dhiyaanne kanumaa waan nu dhaggeeffattaniif galatooma.